السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بليون كينيا بيدنا ترجنتنو بغنا قاتاتني بغنا وجراتني إنا لله وإنا إليه راجعون. والله باين مقدسيسا يا جرى كينيا واتك ولتنس دبنيرا والغرسينس دبنيرا ولتينس دبنيرا بيكاتو مدبين بيكاتو متهجو دام يا جرى كينيا أدرى مالي فول فيتشيفنا yoo jiraanne yoo waliif jiraanne maal rakkoo qabame waa'ee Saud Arabiyaa kanarratti akkuma isin argaa jirtan akkuma isin dhagaa jirtan mootummaan Saud Arabiyaa ummata Itiyoophiyaa maqaa Itiyoophiyaatiin achi keessa jiraataa jiru akka inni dararaa jiru erga waggaa lamaati mana hidhaa keessatti guuree dararaa jiru isa waliin argaa jirru. Yoo obbolaan keessan yoo jirri dhufnu malee jedhan inshaallah Yamanitti dhumanu maaliif achirraa kaaftu? Maaliif Yaman irraa kaaftu? Amma boleewwan keenya ijoollee soddomni Dubaay irraa kaleessa mana dheengadda wanti kun Yaman irraa ijoollee soddomni otoo gara Saud Arabiyaatti daangaa qaxxaamuranii karaa seeraan laatiin dallaalaan Saudii galaa jiranu mootummaan Saudii akka inni nama 15 soddoma keessaa 15 xiyyaaraan rukutee ajjeesee fixee dhageessaniitu tarii yoo nageenye hin dhageessu. Olee bulee jechuudha. Ijoollee warra hafan sanatiyyuu dubbatee bilbila jaraa barbaadaan jira. Yoo Rabbi jedhe isiniif dhiyeessa. Yaa obboleewwan keenya sa'atii mootummaan Saud Arabiyaa akka kana ijoollee keenya lammii keenya obbolaa keenya walitti qabee mana hidhaa keessa galchee dararaa jiru kana keessatti maaliif gara Saudiitti deemuun barbaachiseen kun gaaffii ofuma gaafadhaa malee annaman gaafadhu hin qabu. Maal yoo ajjeera keenya yoo wal dhageenye maal ta'a garuu? warra biyya jiran amma warra biyya jiran callisanii dhuma biyyaa baay'ee jechuudha. Yoo callisee biyyaa ba'e giroosaati Yamanitti du'u bilbila jalaan kaasinaa ofirraa biloog godha. Isuma lugumaan siniin jedhaan. Aan akkasin godha. Isan ofii godhan sinitti maara. Obboleessa koo nan jaalladhaani. Yoo hin jaalladhes immoo ofii kootii baqataa ofii kootii siqaayee argaa wannani Saud Arabiyaatti simachuudhaaf waamu hin jiru. Nan beeka akkasin nu waamne ofiin ka'anii ofiin dhufanii akkasin jettan nan beeka quban nan beeka akkasin jettan yoo ofiin ka'an giroodha abbaatoof maraa jedhe bofti jedhani giroo jalaati yoo ofiin ka'an yoo immoo isin kaaftani isinitti maal tollaan kaaftan isin anna dhiba ummanni keenya wallaahi laazim miidiyaa irratti yamaa jira OMN dabarseera Facebookiidhaan guyyaaf halkan peejiidhaan nama 100 nama 200 viidiyoo ilaalamee jira waa'ee ijoollee Saud Arabiyaa jechuudha. Mee akkamitti kana dhagaa kana argaa biyyarraa ka'ee gara Saud Arabiyaa deema? Warri bakkee jirtanuu maaliif hin himne kana? Isinoo bakkee jirtu otoo obboleessisaa yookiin obboleettiin isaa mana hidhaa keessa jiraatte namni ka'ee hin deemu. Isinitti dawwalataa dhufaa jira miti? Maaliif akka kana dhossitu maaliif wal ficcisiiftu? Saud Arabiyaa xiyyaaraan dhaquun ta'u bakalas kana booddee xiyyaaraan yoo jirri kabaja Itoophiyaa saba Itoophiyaa yookiin immoo lammiilee Itoophiyaatti jedhamee lafaa kee ammas yoo wanni biraa uumame malee Saud Arabiyaadhuma xiyyaarumaan dhaqanii yoo ziyaaraa taate malee hojiidhaa dhaquun hin barbaachisu sa'aatii kana keessa. Maal si fayyada obboleessa koo? Maal si fayyada obboleettii koo? Neemi maal na fayyada? Jedhiitii yaadime. Amma fakkeenyaaf utuma Saud Arabiyaa nagaadhaan gahanii obboleewwan keenya kuni utuma hojii galanii argatanii jedhamu. Hojii galee argatee afaan hin beeku arabni isaa yookiin birrii isaa jatti kennaafi yookiin immoo walitti qabaa. Inni qabamanoo shorxaanis nama saamuu jammarteetti jedhanii. Inni qabamanii jedhan maallaqa jaraarraa qabamu dhaxxee ija tokkotti qabantaa maraatu ta'uudha. Wallahi Rabbi nu haa qajeelchu. Beekaadhuma balleessaadha dubbii eenyutti jechuufiidha. Yeroo dhaxxanii qabamtanii hidhaa keessa galtanii waggaa 2 waggaa 3 deemtan eenyutti jechuufi. Obboleewwan keenya viidiyoo kana laayik godhaatii akka namni hedduun daawwatu naa godhaa. Obboleewwan keenya biyya keessaa namoonni tokko daawwattoota nan qabaa. Daawwattoonni keenya biyya Itoophiyaa keessa jirtan hundumti keessaniyyuu gara Saud Arabiyaa miti sa'aatii kana keessa gara biyya biraattuu deemuun hin ta'u. Sa'aatii kana keessa Itoophiyaadha jennaan wallahi biyyumti kabaja kennitee fi akka namaatti nu ilaalaa jirtu hin jirtu.
Kanaaf obboleewwan keenya hin gowwoomina. Baradhaa barumsa keessan beelaa dheebodhaati. Ba'aa baadhaa kumtaala baadhaati. Barumsa keessan baradhaa daraa keessan. Nu biyyaa baanee umrii finnee suuraa nuu dhadhee fooqii namaa jala dhaabannee yookiin makiinaa namaa keessa teenye yookiin makiinaa namaa bira dhaabannee kaanee Facebook irratti gadhiifnu argitanii maraataa jirtu yoo ta'e dogoggora. Fuulli keenyas akka kaameeraa irraa miti. Isiin dubartiinis inni dhiiraas namni noormaalii footoo isaa ka'ee Facebook irratti gadhiisu jiru. Daalacha akkuma keessanii akkuma warra biyya jiru daalacha isinii gadiitinu. Garuu immoo yeroo Facebook irratti gadhiifnu appilikeeshinii maashaallah bilbilli akka aaraa ba'uun appilikeeshinii aaraa fudhatee dhufa. Appilikeeshiniidhaan footoo keenya miiccinee maal jennee qindeessinee guyyaa 2-3 booda bareeffamee hiriyaatti ergamee ilaalamee bareedaadha kun jedhamee gadhiifamaadha. Yoo footoo argitanii maraataa laattan. Yoo immoo qabeenya ijoolleen Saud Arabiyaa teessee hojjetaa jirtu argineetu jettanii warri ergasii hojjetate iyyuu gurguratee fixaa jira. Wanni inni Saud Arabiyaa keessatti hojjetee fayyadamaa jiru hin jiru. Kanaaf adaraa keessan obboleewwan koo amma danda'ameen warri viidiyoo kana dhageessan like share godhaatii obboleewwan keenya biraa yoo gurra qabaatan nuun gahaa. Utuu nutti tolee nuyyuu biyyaa ba'uu keessan feena. Nutti tolee hin jiru. Waa tokko nutti tolee hin jiru. Yoo deemuun immoo dirqama isinitti taate biyyaa ba'uun dirqama isinitti taate gara Dubaay gara biyya biizaadhaan yookiin karaa seera qabeessaan paaspoortiin baafatamee deemamu yoo argattani gara sanaan isinii wayya malee adaraa keessan yaa lammii koo yaa saba koo gara Saud Arabiyaatti hin imalinaa. Yoo obbolaan keessan isinitti murisan hangara kootiin isinitti himeen jira. Kanaaf obboleewwan keenya warri sagalee kana dhaggeeffataa jirtanu adaraa keessan obbolaa keessan qofatu hin ta'in ijoollee ollaattuu hima. Sa'atii kana keessa xalaanni namaa Saud Arabiyaa akka inni deemu hin eeyyamina. Adaraa yaa dallaalotaa. Birriin ati ilmoo namaa gowwoomsitee biyyaa baaftee bakka hin taanetti isaa Saud Arabiyaa sa'atii kana ooftu kuni waa tokko barakaasiin qabu. Wallaahi ilmoo kee yoo nyaachifte illee summii ta'a birriin kun. Kanaaf adaraa keessan dhiisaa walii yaannu. Dhiisaa wal ficcisiisuun hin ta'u. Dargaggeessi amma biyyaa bahee dhumaa jiru kuni namni 15 bakkatti ajjeefame kuni tarii achi keessaa kan waa meeqa gochuu danda'u kan barate kan sichi baratu. Garuu obboleessa kee ta'e inni dallaala jedhamu kuni bineensa dallaallee bineensa qumaara kanas qumaara taphatee bare waan ta'eef jiraachuu hin danda'u. Barri kun isin darbaa adaraa keessan dallaalaan gowwoomfamtanii dallaalli yeroo isin abaabalu akka waan isin fuudhee achi isin ga'ee hojii isin galchutti isinitti hima. Garuu ummanni nagee basaasoo kii bakka ta'e wayii ga'e ormatti isin kennee deebi'a. Ormi isin rukutaa bishaantu jira bahara jira waa meeqatu jira beelaa dheebuu jira. Waa meeqa fixanii kaatanii yeroo dhattanii Saud Arabiyaa daangaarra geessan mootummaan Saud Arabiyaa xiyyaaraan rukutuu jalqabee jira. Kanaa jennaan obboleewwan keessan gorfadhaa isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa.